Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Guyyaa bilisummaa keessanii sana yaadadhaa. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan lafaaf bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkamtu. Galanniif ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'utii ani nagaa kooti. Baga ayyaana hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'el waggaadhaan kabajamee oolu baga itti isin ga'e baga oolmaan geenye. Eebbi araarsummaan hangafa ergamootaa hunduma keenyarraa buluu. Ameen. Guyyaan har'aa kun kan inni kabajamuuf sababni isaa maaliifi? Biyya keenya Itoophiyaa keessatti kutaalee biyyoota adda addaa keessatti bakka manni kiristaanaa jiruu fi bakka taabonni hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'el jirutti sadaasa guyyaa 12 waggaa waggaadhaan ni yaadatama, ni kabajama. Ni yaadatama. Yaadannoon kun maaliif kabajama? Maaliif yaadatama? Jennee yoo ilaalle guyyaan kun guyyaa sabni Israa'el garbummaa waggaa 430 keessaa bahanii bilisummaa itti argatan waan ta'eef guyyaa bilisummaa kana ni yaadan. Kanaafidha Museen saba Israa'eliin guyyaa bilisummaa keessanii sana yaadadhaa kan inni jedheef ከባርነት የወጣችሁበት ይህንን ቀን አስቡ ጉያ ገርቡማ ጀላ ኢትባተን ጉያ ብልሱማ ከሰኒ ከና ያደዳ ጀቹን ሴረ በሁ በቆና ኩደሰዲ ለኮስ ተቆረት ጋር ደዱበቴፍ ከናፊ ሰምኒ እስራኤል ረኮ ቤለራ ከንከ ካንያን ራቲ ካኒ ገረብየ ምስር ዮኪን ገረብየ ግብጽት nama 70 ta'anii galan dursee ilmi Yaaqoob Yoosef obboloota isaatiin gurguramee dirqamni itti laatamee biyya Misir keessa jiraachaa ture. Seenaan isaa bal'aa garuu gabaabsinee waa'ee saba Israa'el gaafa laallu sabni Israa'el nama 70 ta'anii erga achitti galanii booda Waaqayyo gooftaan waan isaan faana jiruuf Waaqayyo gooftaan waan isaan faana godaaneef kan isaan qabatan kan isaan hojjetan hundumti isaaniif eebbifamee sugni eebbi mana isaanii keessa guutee oranii ni baay'atanii jedha. Gaafa isaan biyya sana keessatti oranii baay'atan mooticha biyya Misir yookiin Gibsi kan ta'e Fara'oon yaaddoo guddaa keessa gale. Aangawoonni bulchitoota isaa sabni Israa'el nama 70 turanii gara biyya kanaatti dhufanii erga dhufanii booda immoo as keessatti oranii baay'ataniiru. Baay'ina isaanirraa kan ka'e immoo osoo namni biraa yookiin biyyi biraa rakkoo waraanaa yookiin jibbiinsaan irratti kaasanii sabni kun isaan faana wanta waraana irratti kaasaniif salphaadhumatti mo'amuu waan dandeenyuuf biyyi keenya fudhatamuu waan danda'uuf kanaafuu sabni kun bilisummaa akka inni hin arganne boquun isaa akka cabu kabaja akka hin arganne wanta yaade wanta gaafate hundi akka isaaf hin guutamne ta'uutu irra jira jedhanii gareen ta'anii mari'atanii murteessanii namoonni baay'een jiruu fi jireenya namaa diiguuf kaayyoo namaa balleessuuf mucaan namaa bilisummaa akka hin arganne nageenyi biyya irratti akka hin dhufne tasgabbiin akka hin uumamne namootaaf namoota gidduutti biyyaaf biyya gidduutti mana kiristaanaaf mana kiristaanaa gidduutti maatii fi maatii gidduutti abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti jaalala akka irratuuf taa'anii karoora fudhatanii baasanii buusanii ammeenya kan mari'atan hedduu isaanii jiru. Kan isaan mari'atan kun gaarummaa miti. Saba kana cunqursuuf boquun isaanii akka cabu gochuudhaaf bilisummaa akka hin arganne taasisuudhaaf
ni mari'atanii jira. Maal gochuu qabna jedhan akka isaan boqonnaan arganne akka isaan tasgabbiin arganne hojiitti baay'isuu qabna. Sa'aatii 24 guutuu sa'aatiin boqonnaa isaanii xiqqaatee sa'aatiin hojii isaanii akka baay'atu goonaa. Sa'aatii itti isaan wal arganii wajjin haasaan akka dhaban goonaa. Kanaaf hojiitti baay'isuu eegalan. Biyya sana keessatti ijaarsatu baay'ata, ijaarsa ijaaruu eegalan. Misoomatu hojjetama, qullubbiitu hojjetama. Gariin isaanii gara sanitti bobba'anii, gariin isaanii immoo ijaarsa irratti bobba'anii akka jiraatan ramadaman. Dhoqqeetu bukaa'ee piraamidii hojjetama. Duraanii dhoqqee gaafa bugeessan galabaa yookiin cidiisa jedhamu isaantu dhiyeessaaf ture. Amma garuu maasiirraa barbaaddatanii ofii isaanii akka isaan fidanii ittiin hojjetan itti murtaa'ee rakkoo guddaa keessanii galanii. Waggaa 430 guutuu garbummaadhaan jiraatan. Miidhama cunqurfamuu saba Israa'el Waaqayyo gooftaan samiirra taa'ee ilaalaa turedha. Tarii namoonni Waaqayyoon nun argu, namni nun argu jedhanii waan hamaa hojjechuu danda'u. Waaqayyoon garuu ni arga. Namni kan hin argine Waaqayyoon ni arga. Wanti isa jalaa dhokatu hin jiru. Kanaafidha. Nama akka laphee koo Daawitin argadhe kan jedhame kan dubbatameef Daawit osoon kochuu qabaadhee gara samiitti balali'ee ol ba'ee achi jirta. Otoon inni lafa gadi fagoo keessa gadi ba'ee achi jirta. Galaana keessa jirta. Ibidda keessa jirta. Lafti si daangeessu hin jiru. Eessatti fuula kee fuulduraa dhokachuu danda'a kan inni jedheef kanaafidha. Namni dukkanaa da'eeffatee nama da'eeffatee waan baay'ee hojjechuu danda'a. Mari'achuu danda'a. Gurmaa'uu qindaa'uu danda'a. Waaqayyo garuu hin dhaga'a. Waaqayyo garuu hin argaa. Inni ija namatti uume Waaqayyoon akkamitti hin argu jettu. Inni gurra namatti uume Waaqayyoon akkamittiin hin dhaga'u jettu jedhe Daawit. Hin dhagaa Waaqayyoon rakkoo cunqursaa gidirfamuu saba Israa'el ni dhaga'e. Rakkoo isaanii ni argeef. Dubartiin Raahel jedhamtu dhoqqee bukeessaa osoo jirtu ciniinsuun da'umsaa gaafa itti dhufu maaloo yeroodhaaf boqonnaa naaf laadhu jetteen hojjesiisaa isheedhaan. Nama biyya Gibsiitiin kanaafu boqonnaa naa kenni. As keessaa baheen daheen hojii kiyyatti deebi'a gaafa jechuun inumaatu as keessatti dahe. Dhiigni dhangala'u piraamidii kana kan jabeessu dhoqqee kana kan jabeessu ta'a. Ijoollee keessattumatti dhiiti jechuudhaan ciniinsuu da'umsaan dhiphattee yeroo jirtu osoo lafa dhoqqee bukeessitutti akka isheen deessu taasisa. Cikkaanee guddaadha. Gara jabummaa guddaadha. Kana boodaan Raahel dhiiga ijoollee ishee ilaaltee ni boosse. Imimmaan ishees qoccee gara Waaqayyootti facaaste. Yaa Waaqayyo, amma yoomitti bilisummaa nuuf hin laattu? Amma yoomitti garbummaa kana jalaa nu hin baaftu? Cunqursaa saba kee amma yoomitti hin ilaaltu? Maaf nu dagattee nu yaadadhu ittiin? Warri dagatamtan kadhannaan koo dhagaamuu dide jettanii warri yaaddoftan, jireenyi kiyya rakkoon kiyya furmaata dhabeera jettee warri yaaddoftan gara Waaqayyootti laphee keessan qulqulluudhaan bu'aa. Boo'icha keenya gara Waaqayyootti yoo himanne Waaqayyo nu dhaga'a. Barbaadaa ni argattu. Kadhadhaan isiniif dhagaama, isiniif kennama nuun jedhameera. Ni kadhatte Raahel imimmaan ishee dhangalaastee boosse. Waaqayyo imimmaan saba Israa'el ilaalee Musee ni kaase jedhama. Museen jalqaba saba Israa'el keessa kan ture, lammummaan isaa Israa'el kan ture, garuu cunqursaa saba isaa ilaaluu dadhabee gaafa cunqursaan saba Israa'el baay'atu rakkoo isaan irra ga'u ilaalee nama tokkoon wal rukutee muufatee biyya keessaa gallakkisee gara biyya gama Afrikaatti dhufeera. Gara tulluu Siinaatti dhufee maatii ijoollee godhatee achi jiraachaa ture. Waaqayyo Museedhaan tulluu Siinaa irratti itti dubbate. Musee iddoon ati dhaabbattu kun qulqulluu waan ta'eef kophee kee miila kee irraa baafadhu ittiin jedhe. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irraa kaasnee yoo dubbisu. Museen lafa inni hoolota eegutti biqiltuu irratti gaafa ibiddi boba'u, ibiddu sun immoo gaafa biqiltuu sana gubuu didu, biqiltuu sun immoo gaafa ibidda sana dhaamsuu dhiisu raajeffatee ajaa'ibsiifatee
itti siqee ilaaluudhaaf gaafa deemu iddoo natti dhaabbattee jirtu qulqulluu waan ta'eef kophee kee miila kee irraa baasittiin jedhe ergamaan Waaqayyo. Kophee inni jedhame cubbuudha. Kophee inni jedhame waaqa tolfamaa waaqessuudha. Kophee inni jedhame inni Fara'oonii fi warra Fara'oon wajjin jiraatan Gibxi keessatti xonqaawonni warra hojjetan limdii isaanii hojii isaanii mii beeka ture. Waaqayyo amma garuu laphee kee qulqulleessi ammeenya kanarraa bilisa ta'ii waan sabni Israa'el raawwatan qofa raawwadhu. Warri Fara'oon warri Gibxi waan isaan raawwachaa turan waaqa tolfamaa isaanii kan waaqeffachaa turan kan beektu sana seenaa isaanii sana garaa kee keessaa baasi. Ani amma si erguufani sabni kee cunqursaa jalaa bahutu irra jiraata jedhee Waaqayyoon itti dubbateedha. Kanaan booda Museen ka'ii gara biyya Gibxitti bu'ii sabni kiyya cunqurfameera bilisummaa barbaada. Waaqayyo gooftaan saba kiyya nan barbaada. Gannaa dhiisisiin jedheera jedhiitii Fara'oonitti himi jedhee. Waaqayyo nanaaf nu barbaada. Cubbuu keessaa akka baanu nu barbaada. Hammeenya keessaa akka baanu nu barbaada. Sagaaganummaa keessaa akka baanu nu barbaada. Jibba keessaa hammeenya keessaa akka baanu nu barbaada. Cubbuurraa addaan baanee sirba keessaa baanee akka dhufnee isa galateeffannu akka isa faarfannu barbaada. Hammeenya keessaa jibba keessaa baanee jaalalaan akka deddeebinu nu barbaada. Nan barbaada jedhiini saba kiyya nan barbaada gannaa dhiisi jedhiini. Nu barbaadurraa kan ka'edha Waaqayyo gooftaan waggaa 5,500 guutuu garbummaadhaan kan jiraachaa turan ijoollee Addaam hunduma tokkicha ilma isaa erguudhaan aarsaa ta'ee akka inni bilisummaa nu kennuuf kan nuuf kenne. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuuf itti akkasumatti biyya lafaa tola jaallate kan isatti amanan hundumtuu immoo jireenya bara baraa argataniif malee abadaniif miti. Badiinsaaf osoo hin taane du'aaf osoo hin taane Waaqayyo jireenyaaf nu barbaada. Dhukkubaaf osoo hin taane Waaqayyo fayyinaaf nu barbaada. Baduuf osoo hin taane Waaqayyo fayyuu keenya barbaada. Kanaafuu saba koo nan barbaada gadhiisi jedheenidha. Museen dhaqee waan inni Waaqayyo itti dubbate kana Fara'oonitti gaafa dubbatu inni nan sagalee isaa dhaga'ee isaaf gadhiisu kuni Waaqayyo kun eenyudha jedheen Waaqayyo kan hin beekne namoonni baay'een jiru. Har'a addunyaa kana gaafa laaltan kan Waaqayyo beeku caala kan Waaqayyo hin beeknetu baay'ata. Kan dhugaa beeku caala kan dhugaa hin beeknetu baay'ata. Kan Waaqayyotti amanu caala kan Daabiloositti seexanatti Lusufaritti amanutu baay'ata. Kun addunyaan waan keessa jiru hin beektu hundi keessan. Har'a dhugaa kan dubbatu caala soba kan jaallatutu jira. Daandii dhugaarra deddeebi'u caala qulqullummaa caala xuraa'ummaa kan filatetu jira. Waan gaarii dubbachuu caala hammeenya kan filatetu jira. Dubbachuun kan itti tolutu jira. Ijaaruu caala diiguun kan itti tolu baay'eetu jira. Har'a addunyaa irratti yoo ilaalle afuroonni amoonni addunyaa kana biyya lafaa irratti kaanii guutummaa biyya lafaa kana burjaajessanii namni akka Waaqayyotti hin amanneef namni gara Waaqayyotti akka hin deebineef namni isaan filatee isaan duukaa bu'eera. Waaqayyo natti jettu kun inni nan sagalee isaa dhaga'ee saba kana gadhiisu eenyudha jedheen. Meeqaatu Waaqayyoon beekaa? Warri sirban dhuguma Waaqayyoon beeku. Warri ijjan dhuguma Waaqayyoon beeku. Warri namarratti kaan warri walirratti namarratti of ijaaran Waaqayyoon ni beeku. Jedhaati yaada sammuu keessan keessa. Aniif isin Waaqayyoon ni beekna. Jireenyi keenya Waaqayyoon ni beeka. Ni beekna yoo jennu immoo gaabbii galleerraa ofii keenya ofaa gaafanna. Namni Waaqayyoon beeku gaabbii gala. Cubbuu isaarraa deebi'a. Hammeenya isaarraa deebi'a. Xuraa'ummaa isaarraa deebi'a. Waan Waaqayyoon jaallanne dhiisee waan Waaqayyoon jaallatu duukaa bu'a. Macaafa qulqulluu irratti isin waan ani isiniin jedhu waan ani isinitti dubbadhe hunduma yoo raawwattan yoo gootan firoota koon isiniin jedha malee diinota koo isiniin hin jedhu jedhee. Kanaaf meeqaan keenyatu fira Waaqayyo ta'ee jiraachaa jira jedhee yaaduun barbaachisaa. Kanaaf ani Waaqayyoon hin beeku jedheen. Waaqayyo gooftaanis akka inni isa beeku taasise. Dheekkamsa garaa garaa itti gallakkise. Biyya sana keessatti awwaarri biyya sanaa akka hin jiraannetti jijjiiramu. Bishaan biyya sanaa akka dhiigatti jijjiiramu. Roobni bokkaan cabbiin dukkanni biyya sana irratti akka ta'u ni taasise. Kana hundumaan dheekkamsa sagal irratti raawwatamee Fara'oon Waaqayyoon baruu hin dandeenye. Baay'een namootaa maafan qorama jedha. Qorumsan gara Waaqayyotti akka deebi'an
waaqayyo barbaade namni amma ammaatti gara waaqayyotti hin deebine baay'ee jira. Qorama isaa furmaata barbaaduuf gara biraatti kan fiigu hedduu jira. Fara'oonis qorumsa isarra ga'e hunduma akka bishaanitti gad dhugee ani waaqayyoon beeku jechuu itti fufee. Dha'icha kurnaffaa irratti waaqayyo gooftan tokkoon mana isaanii hangafni ijoollee isaanii akka isaan dhuman taasise jedha. Manni warra Fara'oon, manni warra Gibxi, balballi tokkoon namootaa boo'ichaan akka ta'u taasisedha. Dukkaanni balbala isaan irraa akka dhaabbatu godhe jedha. Dunkaanni boo'ichaa, dukkaanni gaddaa balbala isaan irraa akka dhaabbatu godhe. Namni sila yeroo waaqayyoo wallaalu akkana. Gammachuu filachuu gaafa dadhabu, waaqayyo filachuu dhiisee gaafa daabiloosiin filatu, yaada mataa isaa qajeelcha mataa isaan gaafa bobba'u dukkaana gaddaatu balbala isaa irra dhaabbata. Kanaan booda gaafa isaan gadda isaaniif ol deebi'an sabni Israa'el 600,000 ol ta'anii biyya Israa'el itti galuudhaaf, biyya Kaana'aan itti galuudhaaf, biyya aannaniif dammaatti galuudhaaf ergamaa waaqayyo qulqulluu Mikaa'el duree isaanii taasifatanii biyya sana keessaa ba'an. Museenis abdii waaqayyo irra taasifatee saba Israa'elin of duuka buusee ergamaa waaqayyo qulqulluu Mikaa'el of fuuldura isa bu'u ilaalaa qajeelcha isaa daandii isaa itti fufe. Dursee garuu achi keessaa osoo hin bahin waaqayyo akkana jedhee gaafate. Yaa waaqayyo hunda akka dandeessu nan beekaa. Dinqii fi ajaa'iba kee argeera. Garuu waa tokko si gaafadha. Ati na dura hin buutu taanan as keessaa nan baasin jedhee gaafate Museen. Ati nan gaggeessitu taanan, rakkoo kiyya irratti nan gargaartu taanan, daandii kiyya naaf hin sirreessitu taanan as keessaa nan baasin jedhee. Maaliif karaa irratti bahee gufuu kannatti ta'u baay'ee hin jira waan ta'eef. Daangaa kannatti ta'u baay'ee hin jira waan ta'eef. Kanaaf isa kana sirreessuu kan danda'u immoo siidha waan ta'eef ati na dura bu'uu qabda jedhee. Si dura nan bu'u asis nan boqochiisa jedhee. Seera boqonnaa 23 irratti kunoo ergamaa koo siifan ergaa. Ergamaan koo si dura ni bu'u ati immoo isa laalii deemi. Isaan mormitee immoo isa irratti hin ka'in. Maqaan kiyya isa keessa waan jiruuf isaan hin mormini jedhee. Yoo ati diddee isaan kan mormitu ta'e. Isa dhaga'u yoo didde inni irra daddarbaa keessiif hin dhiisu. Dubbii isaa bayeessa goote yoo dhaggeeffate. Waan inni sitti dubbatu hundumaa yoo raawwatte ani warra diina keetti diina nan ta'a. Warra si mormanii nan morma hin yaadda'in jedhee yaaddoo jalaa kan nama baasu bilisummaa kan namaaf kennu waaqayyo qofa. Humni keenya, hirreen keenya waaqayyo. Lolaan keenya waaqayyo. Kanaaf tole jedhee waaqayyoon abdii isaa taasifatee gargaarsa ergamaa waaqayyo qulqulluu Mikaa'elitti amanee Museen saba Israa'eliin of duuka hiriirsee galaana Eertiraatti qajeele. Fuuldura isaanii galaana Eertiraa jira. Dudduuba isaanii waraana Fara'oontu jira. Rakkoon beelaa jira. Dheebuun jira. Gubiinsi jira. Aduutu jira. Waa baay'ee jira. Godaansi namatti hin tolu beektu. Godaansa keessa dheebuu jira, beelaa jira, rakkoo jira. Godaansa kana keessatti immoo waaqayyoon abdii isaanii taasifatanii ba'anii sabni Israa'el gaafa galaana Eertiraa irra ga'anii Musee irratti gungumanii biyya sana keessaa akka nuti dhumnuuf galaanan akka nyaatamnuuf akka liqimsamnuuf achi nu baaftee jedhanii uummanni namanne baay'ee jira. Rakkoon gaafa dhufu kan raafamu du'a kan filatu baay'ee jira. Otoo silaa achitti duunee nu wayyuu jedhanii jireenya caala du'a kan filatu waaqayyo caala daabiloosiin kan filatu jaalala caala ammeenya kan filatu baay'ee jira. Kanaan booda Museen waaqayyotti ni boo'e. Silamaaf boosaanoo mallattoo si kenneera. Ulee harka kee keessa jiru ol kaasi galaanicha rukute jedhe. Museen gaafa inni harka isaa ol kaase ulee sanaan galaana rukutu. Qilleensi karaa bahaa dhufee arga Musee keessaa galaanicha bakka lamatti addaan qoode. Galaanicha akka girgiddaatti gamaaf gamanatti ni dhaabbate sabni Israa'el lafa gogaarra ce'e. Baacoo miti kun sagalee waaqayyooti. Jireenya saba Israa'el waaqayyo dinqii fi ajaa'iba isaaniif raawwate. Ana amanuu dadhabu baay'ee jira waan ta'eef. Namni baay'een edde akkamitti galaanni akka girgiddaatti gamaaf gamanatti dhaabbata yoo jettan namni akkamitti biyyoorraa uumame. Naa deebisaa. Dinqiidha hojii waaqayyoo.
waaqayyoodhaaf wanti dadhabamu hin jiru nutti inni gaara ta'e inni tulluu ta'e amanuu kan dadhamu akka amanuuf waaqayyoon moraaji dinqi ajaa'iba ni raawwateef saba Israa'eliin hin ceesise warri Fara'oon saba Israa'eliin ammas deebisuu gaafa barbaada Musee harka kee ol kaasi galaanicha rukuti gaafa jedhan galaanatti gaafa lamaan ulee isaadhaan ol kaasee gaafa rukutu galaanichi hin cufame deebi'e akkuma sila namni balbala isaa cufatee banatu galaana banuun ni danda'ama sagalee waaqayyooti gadda dabarsuun ni danda'ama sagalee waaqayyooti boo'ichi nurraa ka'uu danda'a humna waaqayyooti dheekkamsi nurraa ka'uu danda'a gaabbii galuudhaan jireenya bara baraa argachuu dandeenya fooniif dhiiga isaa fudhachuudhaan gammachuutti jiraachuu dandeenya ammeenya dhiisuudhaan bilisummaa dhugaa argannee jiraachuu dandeenya walirratti ka'uu dhiisuudhaan jaalalaan jiraachuudhaan incaani waaqayyoon galateeffatan kanaaf gabaabbinaan guyyaan har'aa kun guyyaa bilisummaa saba Israa'el isaanis waaqa isaanii galateeffatan kabaroo fudhatan obboleettiin Musee Maariyaam kabaroo fudhachuudhaan waaqayyo hunda kan danda'u bilisummaa nuu kenneera gammachuu nuu kenneera ittiin jettee gammachuudhaan faarfatan Museenis saba Israa'eliin ni gorse guyyaa itti garbummaa biyya Gibxii jalaa baatan guyyaa bilisummaa keessanii yaadadhaa nus garbummaa jalaa ba'uun nurra jiraata garbummaa daabiloos jalaa hammeenya jalaa garbummaa jibbaa jalaa garbummaa walirratti ka'uu jalaa garbummaa inaaffaa jalaa garbummaa hammeenyaa jalaa har'as ba'uun nurra jiraata waaqayyo gooftaan Israa'eloota warra foonii haala kanaan garbummaa jalaa baasa Israa'eloota warra lubbuu warra ta'an immoo waggaa 5,500 guutuu garbummaa jala kan turre kicha ilma isaadhaan garbummaa jalaa nu baasee bilisummaa nu kenne har'as immoo namni jaallatee sadaffaa garbummaatti deebi'aa jira garbummaa hammeenyaan qabameera garbummaa jibbaan qabameera garbummaa walirratti ka'uun inaaffaan qabameera kanaaf garbummaa kana jalaa har'as aniif isin ba'uun nurra jiraata barumsa kana keessatti kan yaadan hunda kan danda'u waaqayyo ta'uu qofa kan beekuu qabna humna keenyan jireenya keenyan adeemsa keenyan waa gochuu kan dadhabne humna kan dhabne hirree kan dhabne buquun keenya cabee abdii kunnee kan teenye waaqayyoodhaan hundumtu raawwatamuu akka danda'u amanuu danda'u nurra jiraata lammaffaa guyyaan irraa guyyaa bilisummaa isaa ta'uu beeknee nutis guyyaa bilisummaa barbaadu nurra jiraata garbummaa daabiloos jalaa bahuudhaaf dheekkamsa jalaa bahuudhaaf ammeenya jalaa bahuudhaaf murteessuu danda'u nurra jiraata ድል በእግዚአብሔር መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል እንጂፈኖን ሞይች ጃለል ብልሱማን ቶኩማን ጅሬኝ ዋቀዮ ቆፋ አከተ በሮምሰኑ በርሲቹ ጉያነራ ጉያ ፋርፈና ተውሳ ያደቹ ኑረጅራ ጉያ ፋርፈና ጉያ ሰብነ እስራኤል ትዋቀዮ እንገለተ ይፈት ጉያ ስርባሚ ጉያ ፋርፈና ጉያ ብልሱማት ጉርባ ጉያ ገርቡማ ጀላ ሰምን እስራኤል ትበ ወሪ ፈርዖን ፊ ፈርዖን ጉያ ትልቅን ፈመን ሰምን እስራኤል ጉያ ብልሱማ ተርገተን ጉያ ጅሬኘ ተርገተን ተውሳ በግኔ ኑቲሴጋ ገርቡማ ጀላ በሁዳ ዲነ ጀላ በሁዳ ብልሱማ አርገቹዳ ጅሬኘ በረበራ ዳሉዳ ጋቢ ገሉን ኢምማንን ቦይቻን ገራዋቀዩት ዴቡዳን ፎኒ ዲገሳ ፉዳኔ biyya lafarrat faarsitoota maqaasaa samiirrat dhaaltota mootummaa isaa akka taanu waaqayyo nu haa gargaaru gargaarsa hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'el hunduma keenya faana haa ta'u hunduma keessan waggaa waggaan sin haa ga'u eebbi qulqulluu Mikaa'el hunduma keenya irraa bulu wasbaata እግዚአብሔር